Sumayyaan boosse moo maalidha waansa boosseetu sagalee ergitee biyyaasuudha viidiyoo isaanii aggeeffadhe sagaleen ishee akka nama boo'u taashee baay'ee gadditee jechuudha garmalee yeroo gaddanii fakkeenyaaf afaan oromoodha maal jedhama mummuu amaanatti haasofte jedhama afaan oromoo isaa jechuudha mummuu amaanatti haasofte jechuun bakka imimmaani ija keessa guutaa natti haasofte jechuudha. Na Sumayyaani baay'ee tokko gadditee dhugaa waaqa viidiyoo isaanii yeroo dhaggeeffadhu maatte seetan Sumayyaani har'a ittiin amma aatis jettanii yaasuudhaan aatis Sa'idoonis hiriyoonni Sa'idoo warri kaankaanis jim jettanii maana barbaaddu kaleessa dheengadda gaafanni ayyuu fuudhee isin miti kan mushurraa isa godhe kan misirroo isa godhe miinzee ta'ee dhaqee fuusise isin mitiyyuu innaa sana maaliif itti yaanne isin jette innaa sana maaliif itti yaanne yeroo sana halaaladha jettanii zimzim jettanii humaa miti jettanii harrammoo zim jettanii na duukaa deemtu na hordoftu kanaafuu nama beekaa rafuu kaasuun hin ulfaataa jette. Nama beekaa rafu dhuguma fakkee nama hirriba rafu ndammaskite nama garuu beekaa yoo rafe garuu beekaa rafaa waan ta'eef maal kaastare sheen amma ani beekaan badee itti bar beekaan badee kanaafuu nama beekaa badee maalsaa barbaaddu akka maatti sedan abidda keessatti nagashuudhaafi abidda keessa nagashuudhaafi na duuba fiigduu guddadhu laakii godhamesti naafi naxxifachaara isaan odoodee sun hin naxxifata na abidda kee nagashuudhaafi na duuba deddeemtu sin kanaafiyyuu nan hordofiinaayi ani sin gaddisiisu jedheeni sin gaddisiisu jedheen zimsi jalaa hidhee amma garuu akka bilookii hin goone sagalee natti ergini humas nan gaafatini bilookii akkasin goone Sa'idoon immoo duraaniyyuu yeroo yaman jiru ijoollee lama faana nagatee deemee sagaleellee seeraan naa hin deebisu seeraan nan dubbisu ani yeroo sana amma sagalee naa erge amma na dubbisee amma sagalee naa erge amma deebinaa deebisedhen sagal eegaa ammas eegaan ture ni garuu sagaleellee banii dhaggeeffate zim jedhaa deebillee naa hin deebisu yoon bilbilellee naa hin kaasu ani erganii bilookii isa godhanii boqonnaa argadheeyyuuti naa deebise naa dhiise na dubbise maali yaadda'u ergan bilookii isa godheeti nan boqadhe kanaafiyyuu duraan dursaati ana barbaadu dhiisaati ayyuu fi ጓደኛሺ seer qabsiisaa narraa gatteessisaa iyyootti anarra gadi teessisaa ayyuu fi hiriyaashii na arrabsiisti nama bira na arrabsiisti ofishii na arrabsiti kanaafuu itti yaaddeettaayyuu jetteen amma halaalatti itoo walitti dhufin itoo wal faana jiraachuu hin eegaliin halaalatti kan akkas na arrabsanii na lolanii gaafan dhaqee sanitti dabalamee san faana jiraachuu jalqabu immoo akkam ta'a Sumayyaan baay'ee tokko gadditeetti dhugaa dubbachuudhaaf wanti hunda caalammoo ishee gaddisiise maalidha seetanis ijoolleen kun akkanatti arrabsitudha keessattuu immoo ayyuun illee iyyuu ayyuun gama saanuushiiti jenneerra yoo ayyuun dubbatte illee ayyuun tokko masaanuudha ishees Sa'idoon sina siraata qabsiisuu qaba ture kan ishee aarsa guggube moo kan bunii sana bune kan ishee jechuudha isheenis immoo itti abaasetti caalte abbaa dhimmaa caalte ayyuun illee dura hin arrabsitu baay'ee hin kadhatti malee akkas jettee arrabsiteen beektu dura hin kadhatti garuu amma kan dhufee gadi qunchisaaru bunii sana Sumayyaanis baay'ee aarte bakka isaanii
arookitii jedhu maali jedhu bakka midira arraba irra naqanii hamilee ishii tuqan baay'ee gaddisiisan jechuudha. Sayidoodha maatte sina siraata haa qabsiisu narraa gadaa teessisu seera haa qabsiisu isa booda deebi'uu fi dhiisuu koo rabbi beekaa itti. Gosaan seera qabatanii deebi'uu fi dhiisuu koo rabbi beekaa. Garuu anammatti kan hin barbaadu Sayidoonis haadha manaa sanarraa haa dhowwu. Hiriyaa ishee sanas bunii sanas maqaa koo akka hin dhoofne narraa haa dhowwu. Maqaa koo akka hin dhoofne. Na sabasabameenis haa taa'u mana isaayyuu. Gaa'ela isaarraa taa'u nan barbaadini. Ani beekaan badee nama beekaa badee isatti barbaadu. Nama iddoo ta'e dhaquudhaaf ollaalee badee barbaadamu malee nama beekaa badee majees dhugumayyuu hin argani bar. Nama beekaa badee moo hin argani. Isheen beekaa dhokatte beekaa badde beekaa hin barbaanne bakka itti dhiyaachuu hin barbaanne ofitti butuu hin barbaanne araaramuu hin barbaanne. Kanaafiyyuu nama akkasii immoo arguu hin danda'u. Kana maal gochuu qaba reenni asii qulqulleessuu qaba. Osuma ta'eyyuu hojii isaa nama hojjechaa jiranii Sumayyaa hin fageessa malee hin dhiyeessu. Hojii jarri kun hojjetan dubartoonni kun jechuudha. Hojii isaan hojjetan guyyaa guyyaatti waan isaan haasa'anii viidiyoo isaan hojjetanii Sumayyaa dhugumatti baay'ee tokko fageessa maatte dhugumayyuu sagalee ishii keessatti anamma too ittiin dhiyaatii too hin beekin kan halaalatti akkana na arrabsanii na lolanii gaafa itti dhiyaadhee isaan faana jireenya eegale moo maaltu ta'a kuni yaadamuun salphaadha. Kanaaf abidda keessa nagalchuudhaaf ofii keessan hin fiigiina nafaana baqqaanii akka nama tokko si argeera si dhokachus oton barbaade nan danda'a garuu si qunnameera gaafa si argeeratti yaasuudha. Garuu immoo araaramuu hin barbaadu nan barbaadinaayyuu bakka gaafa kanaafiyyuu harree galgala baddee ganaman barbaadan jedhani. Kaleessa sargis dhaqanii turanii mushurraas ta'anii miizees ta'anii harramoonnaa dubbiin gara baduu Sumayyaa faana fiiganii isheen immoo diddee isheen kana baay'ee tokko nama gaddisiisa. Hundi isaa jireenyi isaanii hin taane Sumayyaa nama gaddisiisti dhugaa. Guma hundumtuu bakka boqonnaa dhawwaniin faana fiiganii bakka yeroo adamoo wayii beektumti bineensa faa yeroo adamsanii caakkaa keessa jechuudha. Kun asiin beedhanii dadhabsiisanii kuffisanii qabu bosonuu faa jechuudha. Na Sumayyaa akkana godhanii yoo iddoo tokkotti argamte faana dha'u yoo akkas faana dha'u akka iddoo tokko hin teenye kan godheeyyuu barbaacha isaanii jechuudha. Ijoollee lama qabattee dhugaa waaqa akka isheen olii gadi deemte dadhabdu godhanii osoo irraa dhaabbatanii yeroodhaaf isheen akkuma jette sina siraata qabsiisanii nagaa buusanii achumatti Sayidoonis asumatti jireenya eegalee yeroodhaa booda jechuudha. Ji'a 5-6 booda waan ta'u jijjiirama ta'u too ilaalanii meebii nagaan bu'ee tasgabbiin bu'ee isaanis maqaa ishee dha'uu baatanii irraa dhaabbatanii warri kunis jechuudha. Sayidoonis cal jedhee taa'ee booda tasgabbiin bu'ee waan ta'u too ilaale. Isheenis akkas jette nagaa buusanii achuma jiraate maqaa kos dha'uu baatanii booda araaramuu kos dhiisuu kos rabbi beekaa itti dhuguma waaqni immoo hin beekaa. Yoo fedha waaqayyoo ta'e immoo hin sirrataa jechuudha. Na baay'ee tokko nama gaddisiisti sagaleen ishee akka nama boo'u taate sagaleetti ergite.